yaaddanii beektu kun narra gaa'ettanii jechuudha. Lolaan dirahama 12,000 miindaashi waggaa 2 kan isheen of harkatti kaawwattee mana keessa kaawwattee siree ishii jala firaashii jala kaawwattee lolaan jalaa fudhate. Meeshaa ishii dabalatee warqii ishii dabalatee jechuudha. Yaaddanii beektu kun mudata jettanii baay'ee waan nama gaddisiisu waggaa 9 hojjette. Amma garuu ofiin ajjeesaa malee kana booda furmaatan qabu waggaa 9 keessatti jette jechuudha. Nagaan siniif haa ta'u kabajamtoota hordoftoota kakuutii akkam jirtu nagaa keessanii. Ani nagaa ku galata waaqa haa ta'u lafa jirtanitti nagaan siniif haa baay'atu. Dhuguma dubbachuu fi mudannoon akkasii nama hin mudata jedhamee hin yaadamu tasa jechuun gaafa achi dhufe namni hundu'a waan ta'eef namni immoo nan du'a hin jedhu namni kamuu nan du'a hin jedhu nan guddadha nan jijjiirama nan hojjedha boru waan gaarii naa ta'a jedhee dhama'a guyyaa guyyaadhaanii bornaa darba jedha namni akka kanatti wanti akkasii narra gaha jedhee si yaadu. Dhuguma mucattiin baay'ee nama gaddisiisti. Mee seenaa ishii tokko kaasee osoo isinitti himee isa amma jalaa lolaan fudhate osoo hin taane isa dura baay'ee rakkatte illee baay'ee nama gaddisiiste jechuudha. Mucattiin kun haadha hin qabdu, haadha biddeenaa guddisee, haadha biddeenaa immoo beektu gaa jireenyi namatti hadhaa biyya Arabaa deemte. Erga biyya Arabaa deemte immoo waggaa 9 qulqulluudha kan isheen hojjette. Amma waggaa 9 garuu haga waggaa 7tti abbaa ishii obboloota ishii maallaqa gargaaraa turte. Abbaan ishiillee abbaa ishiitiif mana ijaartee mucaa baadiyyaa waan taateef mana ijaartee horii kan ittiin qotamu lafa waan hundumaa abbaa ishiitiif guutte obboloota ishii gargaaraa turte. Haa ta'uyyuu malee adeemsa waggaa 7 kana keessatti immoo abbaan ishii manallee si ijaareera jedhaan ture. Si ijaaraan jiratuma jedhu mana si ijaareera waggaa 7 yeroo isheen guutu manni si ijaarameera jedhee baqa waan hundumaa abdiitti godhaa ture. Garuu odeeffannoo isheen karaa duubaa dhageessu immoo akka humtuu hin jirre akka humaallee hin ijaaramnee fi maallaqa sana ofima isaanii akka fayyadaman manni kan isaanii akka ijaarame ofima isaanii akka jiraatan qofa dhageesse jechuudha. Isa booda yaa'uma gochuu hin danda'amu maatii ofiitii abbaa ofiitii umaa tarkaanfii irratti fudhachuus hin dandeessu gaa abbaan hin himatamu. ol samiin immoo qotamuu jedha afaan Amaaraatiin samaayaattarras abbaat ayikassasis jedhamu sana jechuudha. Dhiistee maallaqa ishee amma gaa of harkatti qabachuu jalqabdee jechuudha. Sababatti lolaan kun dhufee fudhate isinitti hima. Maallaqa kana walitti qabachuu jalqabde. Haa ta'u malee madaamiin ishii garuu ji'a ji'aan hin kennitiif raatiba harkaa fudhattee garuu isheen akka nama biyya ergitee taati jechuudha. Maaliif madaamiin immoo madaamoon akkanaa hin beektani anu sirriitti nan beeka madaamii miindaa si kennitee kaatee sirraa liqeeffattu sirriitti jira jechuudha. Birrii si kennama raatibni si kennama garuu birriin sirka jiraanna sirkaa fuuti. Siin kenna itti si deebistis hin fuutis si deebistis waluma keessaa jechuudha. Amma madaamii ishee akkanadha. Miindaan ishee hin kennamaa fi harkaamuu fuutee hin kenni waan akkasiiti gaa. Kanaaf mucaan kun immoo hin barbaanne ji'a ji'aan nan ergaa irraa ittiin ergeera birrii koo ergeera jetti jechuudha. Nan erge Itoophiyaatti warra koof maal jetti garuu isheen kaa'aa jirti. Kumaan qobaatti hin keessii jechuudha mucaan kun. Egaa birriin kun walitti qabamee 12,000tu jira. Dirhama 12,000 jira. Warqii faas bitteetti kan waggaa 2 isiniin jedheera. Miindaa 1,000 hojjettee iyyuu meeqa ta'a kan waggaa 2 24 ta'amtire dirhama 24 ta'amtire kan waggaa 2 ji'a 24 jechuudha. Garuu isheen birriinis warqiinis yoo gale na fayyada sallee gurguruu hin danda'a. Erga namni amanamu jiraachuu baate erga maatiin gosa waa lafa naa ka'uu baatanii umuriin kos dhumeette dhugumattu umuriin ishee dhumeera waggaa 9tti yaadame dhuga. Kana booda maal hojjetti mucaan kun waggaa 9 booda umuriin ishee jalaa dhume jechuudha. Baay'ee nama gaddisiisti. Egaa akkanatti osoo seef godhattu isaanii guyyaa roobni roobu dursanii guyyaa dursanii deemaniiru hin jiran gara oomaan deeman jechuudha. Maatiin hunduu sargiitu achi jira waan ta'eef
oomaan deeman obboloota madaamiitu lama lakkuun lama heerumu waan ta'eef hundumtuu iddoo sana deemanii jechuudha. Oomaaniin deemanii jechuudha. Egaa bokkaan kun immoo dhufee roobee akka kana yeroo ta'u akka namni achi hin jirre barame namoonni gaanamaa bilbila mitiire osoma jiraatte soo hin jirtu ta'eyyuu firri maatii si bilbila akkam haftee jirtaa maal taatan jee namni wal gaafata iyyuu warra chimti warra Itoophiyaa keessaa nu kana argine iyyuu warra obbolaa qabnu gaafachaa turre jechuudha. Yeroo bilbilamuu fi isheen bakka garmalee waan argitee fi kallattii miidiyaarras waan argiteef maatis achumatti dhiistee ofiidhuma koon dhaqa jettee oomaanii dhufte madaamiin jechuudha. Gaafa oomaanii dhuftu bishaanicha gaansinitti immoo sin warri naannoo sana warri naannoo keessanii roobe beektu warri sin mudate iddoon beektu iddoo hunda miti magaalaa hunda miti bakka tiifee dhiisas jira bakka baay'ee miidhes jira. Sin beektu jechuudha. Egaa isheen yeroo dhuftu bishaanichi ciiseera mana keessa maxaaraattu guuteera waan hunduu cab godhee jira. Bishaan mana sana keessa makiinaadhaan kan xuuxame saabame jechuudha. Kan maxxaxame jechuudha. Bishaan sun achi keessa isa booda waan hunduu meeshaan achi keessa gadi yaa'eetu manni hin goskame jechuudha. Yaa meeshaadhuma bada malee manni illee maal ta'a miti manni dhagaadha. Bishaaniin hin dhiqama. Garuu meeshaan akka jirutti hin bada wanta achi keessa. Akkanatti gaafa achi maatii ijoolleenis dhufanii achas deebi'anii mucaan kun yeroo dhuftu akkan jirre ta'eera manni. Iddoo jiraan hin jiru meeshaan manni isaayyuu maal ta'eera. Mucattiin kallattiidhaan maalirra achi keessa kan isheen qabdu mana sana keessa meeshaashii shaantaashii birriishii malee homaa kiyaan qabdu bar. Yoo osoma geggeessamtes osoma wanti ta'etes osoo wanti hunduu garagaleesi isaan irraa hafu mootummaan deeggaruu danda'a. Isaan qabeenya qabu sarraafaadhaa qabaachuu danda'u. Isaan waanuma tokko hin ta'a mootummaan kaaseeyyuu dhaabuu danda'a. Boodarra warra kanatti miidhaman hin dhiisu waan ta'eef. Isheen garuu eenyu ishee yaadata. Mucattiin kun kanaafuu amma yeroo nufu warqiin koo hin jiru, humtuu hin jiru, maallaqni koo hin jiru. Baqa kanaa mannaa yoon of ajjeese naa wayyaa. Kanatu naa salphata. Kana arguurra yoon of ajjeese naa wayyeetti mucaan kun jechuudha. Maadaamii kooti yoon hime duraanuu ani maallaqa ergaan ture jedheen akka isheen humaan hin gaafanneef isheetti himaan ture. Yoon amma immoo kee maallaqni koo kana keessa lolaa keessa maqaa akkasitti nadhabeenyu fuudhee hin badee moo lolaa furate moo nama furate moo maal yoon jedhe ergine maasof danaan jetti. Kana waan godhu waan dhabe of ajjeesuu naa wayyeetti mucaan kun jechuudha. Waan nama ajaa'ibu. Mee maal jettu kanas mudannoo akkasii nama hin mudata jettanii yaaddanii beektu. Yaadamu jechuudha bara. Takkaayyuu biyyatti ergatte baay'ee rakkisaadha nama hin qabdu yoo ta'e. Nama si gargaaru hin qabdu nama akka kee ta'e waa si hojjetu hin qabdu yoo ta'e umurii kee guutuu zeeroodhaan akka baay'atteetti bara kee fixxa. Kun yoo akkanatti ni qabattes immoo waan hin beektu akkamitti akka si mudatu. Lolaallee miti akkamitti si jalaallee akka fudhatamu birriin kee baramnaan akkamitti hin beekamu jechuudha dhugaa waaqa. Waa'een biyya Arabaa kun shamarran biyya Arabaa hojii isaanii jireenyi isaanii kun bulee kee bitaa waan namatti galu. Akkas godhaa yoo jedhani akki sun dhufeetu nama jalaa fashala. Akka nama godhaa yoo jedhani akki sunis dhufee nama jalaa bada. Kanaaf dhuguma dhala maatiin qabdu taanaan firan qabdu taanaan nama tokkitti lammaati hamma kana kiyaa nama tokko si dhaabu nama tokko si gargaaru hin qabdu taanaan humaa faayidaan bara kee guutuu fixxa. Dhuguma bara guutuu fixxa. Kanaa mannaa immoo deddeebi'uu wayya jechuudha. Baqa erga nama hin qabaanne erga humaa hin qabaanne deddeebi'uu wayya. Akkaawuntii ofii banachuu wayya. Dhufanii waggaa lamatti waan ta'e bitatanii silaa bara fixuudhamni achi yoo ta'anii fixuudhamni dhuguma baay'ee tokko ulfaata. Ani maal jedhe akkan gorsu hin beeku. Warra hafee maal jedhe akkan gorsu hin beeku. Kaawwadhaa yoo kun olaale kaawwattes akkas hin ta'a. Mudannoodha kun jechuudha. Nama hundaa immoo hin milkaa'u.
Ergadhaa maatii keessan maatiinis kun akkas abbaan akkas obboleessi obboleettiin haati eenyu akkas firra akkas abbaa manaan akkas hiriyaan akkas ishi maal godha dhuguma an amma fakkeenya maatiin koo mana hin deeggaran taana maatiin koo maa walitti naan qaban taana maatiin koo waan ta'e naan bitan taana birrii kootiin osoo waggaa 100 biyya arabaa taa'ee hojjete maalirra gahuu hin danda'u maarra gahuu hin danda'u qobaa koo jechuudha qobaa ofii dhuguma siniin jedhamu maa tokko godhamuu hin danda'amu. Kanaamanna ammoo maatiinis yoo akkana ta'e firris yoo akkana ta'e nama halagaaniyyuu waan tokko namaa godhu dhugaa waqa halagaa ati barte yookaan halagaa ati miidiyaadhaan barte halagaa ati ilaaltee amantu yaadaan kana naa godhitu jette ragaadhaan ragaa faanayyuutti kennatti halagaa sii wayi. An darbee unan beeka nama halagaa ta'e waa walii hojjetee hiriyaa ta'e manayyuu walii bite sirriitti hin beeka. Hiriyaa ta'anii hiriyaa birriitti ergattee lafa kan bittee mana kan bitteeffaa jira jechuun hundammoo miti. Hundas miti jarris nama nyaatu. Garuu ani hin beeku dhugaa. Waan jedhu hin beeku an kanarratti. Garuu nama gaddisiisa carraan ishee.